raayyaa ittisaa kana haa gargaarannu. Ijoolleen tun ijoollee teenya. Ijoolleen tun ijoollee miskiinaati. Ijoollee Oromooti. Ijoollee Itoophiyaati. Ijoollee biyyaati. Ija diinaatiin ilaaluun nurra hin jiru jechuudha. Ija diinaatiin ilaaluun nurra hin jiru. Yeroo qabsooytu diina si galee diina xiqqeessaati firee heddummeeffattaa jechuudha. Firee heddummeeffattaa jechuudha. Wanni beekuu qabdan tana. Wanni mataa keenyatti ana sihii isiidha wanni himuu qabnu tanaa jechuudha. Abadan shayxaanni garteen wal nu ficcisiisaa jiru. Akka nuti waliin galle nu iddutti halloo amaa afaa jiru. Namicha kana malee si galee namicha kana malee ummanni keenya guutuun raayyaa ittisarraa eegali warrootan gartee wadallootii gartee baalagizee hanga gartee isa jala jirtu warra akka Shimallis bee kallattiidhaan kan milishaa ajajjisiisee Oromoo ficcisiisaa jiru dhabamsiisaa jiru hojii gartee karoora isaa galmaan gayaafii jiru Shimallis beekamu. Hitler lammaffaa si galee warrootan kanarraa kaafe warri kun miskiina harka dhooytu si galee. Memalaali fakkeenya waan xiqqoo takkaan si yaadachiisa. Ministeera magaalaa janii caaltuu san kaanimi. Ka magaalaa keessa deemee waa'ee bisu eenyu mee takkaa isii waa'ee biftu gartanii. Ka magaalaa keessa deemee waa'ee bisu isa. Kayoo Adaanesh karaa tokko jaarte yaa Adaanesh gaa. Rabbi sodaadhu nan dhooyisini wayin arraarra isin hime. Bakka hunda isaa dhaabbata ministeera inni ministeera biyyattiiti moo muummicha ministeera biyyattiiti moo manaajara piroojeektiiti konfiisi godhaa jechuudha. Moo ministeera magaalaati. Ministeerri magaalaa waa takka keessa hin jiru. Namni tokko aangoon qabu isa malee. Biiroo taa'ee dippiloomaasii dalaguu hin danda'u. Biiroo taa'ee si galee hariiroo ollaa fi kana sirreessuu hin danda'u. Inni dalagaan isaa maali? Magaalaa taa'u ganda keessa deeme. Ijoollee ama 3 alatti ari'ee dulloota ama 70tiif kondominiyeemii kennisiisu footoo ha'u siyaasaa footoo si galee. Arkitanii mimma Hassan Sheikh namicha waraanni Itoophiyaa eegu. Hassan Sheikh waraana Itoophiyaatu eegaa bar wanti san. Waraana Itoophiyaa eegaa bar masaraa Somaaliyaa san. The best leadership for East Africa janiiti awardii yookaan badhaasa kennanii fi garteemu. Zigale. Inni immoo wadalloota ifi tarriseeti gartee jimma keessaan deemu jira jechuudha. Zigale. Qaanawee. Silaa namni isa yaamun jiru silaa bakka akkasii duri isaa dhaabbataa bara. Silaa bakka badhaasa jantana maallaqallee kafaleeti irraa didanii bara. Hassan Sheikh dhiisaa Rabbi sodaadhaa naa kennaa jedhee maallaqa kafalee. Arab Emirates kadhatee. Arab Emirates illee amma walitti aaran jedhanii namicha sababa saniin itti dawwaleeti yaabuu Rabbi sodaadha. Akka dhaabbata faayoo dhaabbata nyaata addunyaa san $8 miliyoona kafaltee karaa keetiin kafale sanittiin kafalee badhaasni kun akkana dabree Hassan Sheikh fudhatee nan qaanaysin. Sheikh Abbu Taafaan irraa naasoy Rabbi sodaadhu badhaasa kana uzoon juuti Hassan Sheikh fudhate kun sigale. Amma akka ta'u wallaaleeti sigale wadalloota isaa walii qabatee wadalloota fe'atee dhaqee jimma keessa deema akka hoogganaa. Sbarst wanti drawing fi egaati sigale dachii tan hunda fattashaa akka muummichi ministeera ummanni filatee ummanni jaalatutti bakka fakkeessuudha ijoollee Qaadireechi oofa ummatachi oofa sigale ummata bar kiiloomeetira meeqa fattashanii fidaniichi oofaati sigale akka waan gartee jaalatamatti inni wadalloota kana walii qabatee ganda keessa deemaa jechuudha sigale. Hassan Sheikh ammoo خبر مقدشو قفو بلچو جرو الدنيا را ديمي بداسو غوري ايجيبت بيرا دكي دبلوماسي دلق
Eertiraa bira dhaqee dippiloomaasii dalagee, Suudaan bira dhaqee dippiloomaasii dalagee, Jibuutii bira dhaqee dippiloomaasii, Keeniyaa bira dhaqee, Ameerikaa bira dhufe, Suudii bira dhaqee si galee guutuu addunyaarra deemee dippiloomaasii dalagu jira jechuudha. Kun hundi maali khaniin isin haasee kun wallaala namicha kanaatii fi khufaatii namicha kanaatii fi hijiba inni uummata hijibu jiru si galee sanii jechuudha. Waliigalatti wanni inni qabatee dhaabbatuun amma dura wayiin isiniin jedhu. Mootummaan miila sadiirra dhaabbata. Tokko siyaasaa, ekonoomii, miliitarii. Inni siyaasaa fi ekonomiinis harkaa kutte. Miliitariinis kunootan isin gartan kana. Wassalaam. Wassalaam. Tana wanni ganaa irraa haasoo hin jirtu jechuudha. Dubbii wassalaamiin geenyaan waan irraa haasoo hin jirtu jechuudha. Amma kara Oromootti hayyoonni Oromoo, beeytonni Oromoo yeroo ammaan tan hayyuu waliin dhaabbatu malee ka wal dura dhaabbatu hin barbaadu. Yeroo hunda akka waan abaarsa qabnu wanni Oromootuun hoggi goolittichi dhiyaatte waatu dhufee akka gartee goolittichi dhoofne dura dhaabbata jechuudha. Difeendara ajaa'ibaa goolii fi Oromoo idduu jira jechuudha. Difeendara kana rabbi nuufi goolii idduu rabbi haa kaasu. Si galee. Andeen gadda viidiyoo matiyata dabartanatti Dr. Tsaggaayee Araarsaa Henook Gabbisaa Maarree jeetiin isin haasa'ee ture. Waan jarri kun keessaan xixxiitu jiruun quba qabaa'in dura ol bahee tokko ta'uu qabnaa jee isin haasa'e. Si galee. Waan Henook dhabee Jaawar harkate hin jirtu. Waan Tsaggaayeen dhabee Jaawar harkate hin jirtu. Wanni Jaawar harkate yoo jiraatte jaalala namaa san rabbiin namaa kenna. Dhiiba dibaan rabbi biraa shoohokkul waan nama nurgeessuu jette Aminaa teenya takka. Si galee. Hoggii gartee namicha tokko jira bakka inni shittoo dibatee maal jee tirkishoo jee bardardarri kun ikuu ilkee shoo akkati maal jee dubiri kun daansuma tanatti hin taphannee jira dabbee wanna huccuu qabduu jedhanii si galee. Khairran kaayyatiin kaafachaa oole kana kan dubrikkatti itti maramee laal gararaa siyaa magaallee kanatti maruu jira jechuudha. Duuba maal jedhan Oromoon ichirraa laalte dhiiba dibaan rabbi biraa shohokkul jechuun diddibachuu, dhidhiqachuu, so'akkachuu, saphii addachuu, moluu xaragachuu kana. Dhiiba dibaan rabbi biraa shohokkul waan nama urgeessu. Feetan PhD fuudha. Feetan suufa feetan uffadha. Feetan waan feetan ta'a. Feetan haasawa gartee Martin Luther King haasawa maarree fida wanti jaalalti ganama. Sokkee amma wanni ta'uu qabu. Wanta kaan isin gorsa. Abalumaa jaalatamitti hinaafurra abalu jala maxxanii maaliin saba kiyyaa godhuu dandayaa jechuurratti haa fokus goonu. Doesn't matter. Si galee. Kun sirra jaalatamee sirra sabsabaa baasuu danda'e sirra maallaqa guuruu danda'e sirra waan dandeettii isaa sana ati dandeettii rabbi sii kenne tan isa saniin kenninii jira. Maybe nama jaaruu dandeessa. Maybe waa barreessuu dandeessa. Maybe dubbachuu dandeessa. Maybe lolchiisuu dandeessa, loluu dandeessa. Positionii kee si galee eegachiin si fuudhuu didde ati bakka barammaan kophee tana quxurii fi uffatanii jetti bar Oromoo. Ambar quxurii tiyyaan beekaa bar. Bakka tiyyaan bakka hunda hin dhaabbadhu bar. Bakka sheekka abbutaa tiimaltuu jira bar. Si galee. Memma joolaqee yooniin joollee raastaa keessa dhaabbadhe. Joollee rifeensisii hindii fakkaatu, shaarukaan fakkaatu asirra ciisu keessa malaaxaa tiyyaan tanaan dhaabbadhe. Memma naa ifa arrabse moo eenyuun na arrabse? Mee dhagayaa yaa buleeyyiin. Bakka si fakkaatu dhaabbataa jechuudha. Bakka si fakkaatu dhaabbataa jechuudha. Ati position qabda waan kennaa namni sirra jaalatamu kun hin qabne wallahi tan hin qabne tan ati qabduu jira. Taayiif madaali. Iftiin tali. Anee isaaniin malaa si galee. Anee isaaniin malaaji bakka maltuun san dhaabbadhu malee yeroo hunda rakkoon teenya bakka nam tokko dhiibachaa ollaa jechuudha. Maaliif rabbi wal arda farashna jaanii bar ardiin tu bal'ifnee uumne jira
عربني بر هذا كل شيء من الأرض من الفرش جابر سيله أرضين تنبلو دا ديم رزقي تبر بدر دجاج أفان عربات سيله أمني أرومو كوني بلا دا دلغان أرومو توني بلو دا سيله أكدن ديسون أرومو تجاجلي معنا ناياتو تخن سيله معنا ناياتو تخنا خنا جج هاي أتيسا كما جاور واغرغرو دندوتي واغرغرو هاي واغرغرو مسان كغل ميسوين سيله وان مالك أركمسان هو خمسوما غدوين دنديتي مسوما غدو فاق أبدادي برهجين بلو رابر ديرو بيجي هاي أما دكتور تيجي يعني الراهين كام فرد سيله ساعتي لما ساعتي قبول الله نومتي ساعتي ولين قبا دينا خينيا الله نومتي إثيوبيان ديغا جيو جيو إنيو قبي ديغو خارتو مغرزيز أونو إثيوبيان بانزاني ديم ديغي سيالي هاي نوتي إثيوبيان في فوتا ديغمتي درسويتي تنو دوامي خانوا بربان قالوا نوتي سبا سبلمي وجي فولو درو تركان فنين ياو جرا أتي خرق بابا يو ديغو تنتيسي أتي المخينيا مولو لا وانتي تتيسو سني بكير راغاسي مالي مالتو نونغي مالتو يسر يرونو فيتشي سيس سيالي مالتو يرونو فيتشي سيس سنيفو نوتي واني قدو قمنو واني بيخو قمنو واني ولي بيخو قمنو عمتي واني رولي قلو قمنو عمتي حيوتا والدور الأبتو زون انتين حيوتا ولين الأبتو قوتو تول درو دابتي ولد دخازو زون انتين خولين دابتي دين الدخازو تين تلتوتا والدرو دابتي ولد تين تلو زون انتين خولين دابتي دين تين تلو سيقالي ورى شير قدو غرتي خا وان أرومو واللولشي سا شير قدي ولي في دوزون انتين كوان أرومو والتاسي سا شير قدي ولي جيسو نوتي خانوار باجي ساني مالي يرو أماتنا نوتي ما قولي أفانجر لالا ديرو يرون قم يرون قم يرو واللولو يرو والدرو دابن يرو ماري رغوتا يرو ميتركشو وان أنا مدروان سني لفخاي وان جاور قبو تمرون قبني جرا وان مرون قبو تنجاورين قبني جرا وان تايين قبو مما فكينيا ومتكان سنيم مي حاسوا جاورو جيدا جيسو هنگم تكسيم مياه ربي دنديتي خني في جيجو اوكي برو تايي هجي برو تايي صندوق بيفتو بر أصون سي عرب صوتي مي آخي سي عرب مخناو سي مي سي عرب سابر أكاتي فيتو سي عرب سابر خوف لاي فوق آغا جمدادو بيفتا برخان سي عرب سجرو سيقلي برو أكا إني تقرتي وليك أبي جيتشا جيتشا سلا دفترة قلانين فيتو سرارة لما قفت تكا إني تستيم دنديتي سنجاورني كبا هنكابو جيتشو أكا جاوري دبتي قرتي أمتا غوصوني دندو نمني لال بكا أديرو بكا سي لال هاي نمني هندي بكا سي ملتو كسيت لال بوزيشنا غيني جرامي سيقلي لال لا أمالي قرتي يوخرسو متكتي مايكي هاسوا مايكي نو توكوبر سلا نمني قوتون كن هاسوا دندي مايكي وبر متا كرسر نماداب دفرنجين تنو وصو نمني قوتون هاسوا قبان كنجراتو تادي نما توكو قفا مايكي درو خاني مال قدم نمني قوتون منا سنجرون دي هاسوا مايكي درو خاني يجو واني مايكي نم توكو درو خاني نوم توكو دبته يجو سيقلي نوم توكو دبته يجو سنيفو خدوبي دندو دبردو سبخي دميسي خبريسو دندو بريسي سبخي وانا يون دبته جلا بريسي تي سبخي تي فجاسي خلايفي ورابو دندو خكشي كبوتو ايو دندو خون ايي سبخي دقيسي هاي أنا مكة تايتين بريسا تايرنا بريسا يونينجي أديرو نايفا لاغي ججو نايفا لاغي ججو سيقلي سو سنيفو والرب دنديتي نم تقوخن خربي نما خانين كن مالي في كابيني وني جامو مالي نما غرتي يادا ددا قبو يادا بريدا ولي في دي يادا سبب فيد خبي جارو خبي إجارو
Sigale walif fidu jechuudha bar ha Kadir Said ifinte bisara Sigale hayyuu keenya Kadir Said dawwale wadi dhaamsa qabdana sumaan dhaaman dhaattiin isinima so sanifu awwannin isininju amma yeroo xumurarra jira yeroo Amaara arrabsinuu miti yeroo Amaara firoomsan yeroo Tigree arrabsinuu miti yeroo Tigree firoomsan yeroo Soomalee arrabsinuu miti yeroo Soomalee firoomfan sigale yeroo hunda nuti gartee aaqii nu godhan oggii goolii tana jalatti cidhaanne aaqii nama hunda jibbu nama hunda buqqaasuu deemu nama hunda qaqqaluu deemu kana godhanii nu dhiyeessanii jechu sigale kana godhanii nu dhiyeessanii jechu saniifu yeroo tana fayyadamnee tokkummaa keenya jabeeffannee sigale fuuldura sossoohuun yeroon isaa ammaa jechu wannitti abiyyi waa'ee wabooyyaanne waa'een Amaaraa isa yaachiftu maali nuu tokkummaan qabne memma namuma waboonde anamma yaadaan fedhe qabaadhu wanni injifannoo waboon injifattitti je posting godha laali na jala seeni sigale amma namuma piippiin deeggarre khawaa waboo posting goone sharing goone jira jechu waay wabon guuza keeti bar diinaati jibbitu sirraa dha'u jira nama waboo jaalatu qaabiyyi jibbu khawaan jaawar sharing goone jira jechu waay jaawar guuza wabooti bar diina waboon dhabamsiisuu deemtu san dha'u jira bar sigale adeeroo dammaqa ammatti kan barbaachisu tokkummaadha tammoo aangoodhaa wal geessi hay ganaa nama dhalatuun daakaawu geessi bannu geesse ministeera fayyaa jira ministeera maallaqaa jira ministeera hajii alaa jira muummicha ministeeraa qofaa miti bar dubbiin sigale ministeera galii jira sigale ministeera harkarroo jira ministeera loonii jira ministeera gaalaa jira sigale horsiisee bulaa kan jedhin kan ministerummaan kunu miliyoona meeqa ammoo piippiin bar aangoo qooduun beeytu bar nam tokko bar aangoo kudhan diidamtaani bar itti gaafatamaa kilaastara baadiyyaa ministeera maarree jallisii miitirkishoo kan jaan kun hundi bar waajjira adda addaa bakka takka deebiftee maallaqa waajjiroota sanii silaa ramadamee ummanni tajaajila harkatu hatuudha jecha maallaqa waajjira kudhanfaa bakka takka deebifti maaliif maallaqa baaftee akka ummanni tajaajilamuun barbaaddu memma manuma murtii fudhadhu aanaa tokko keessa abbaa murtii tokko qofaa jira jechuudha yoo abbaan murtii sun har'a hin jiraanne torba baatiitti aantu eeguu qabda jechuudha sigale amma biyya tana abbaan murtii tokko yoo hin jiraanne tokko dalaga isaan ammoo abbaa murtii kana dilachi kaa'uun fedhanii jechuudha baay'ee tabaasanii maaliif kaayyoon isaanii ummata tajaajiluu mi garaa isaanii tajaajiluu if tajaajiluu garaa isaanii guddisuu sigale khiisha isaanii guddisuudha biyya namaa keessatti biyya gartee ummata tajaajiltu hawaasa tajaajiltu keessatti sigale doktorri tokko yoo jiraanne imma dhukkubsataan bar takkaa doktara san dawwalanii amma dhiyoo tana BBC irra waan ajaa'ibaa takka dhageete yaa rabbii khaliqa khiyye jee ifa ajaa'ibe doktarticha tokkootu ozoon fuudhee jaartii wajji aruuza godhachuu jiru aruuza san dhiisee ceehee dhufee deettuu dhalchiisee faajanii miidiyaan dabarsan qaanii kun bar qaanii silaaf dhooysu qabnaa doktartichi tokkichaan sun lubbuu qabaa yoo du'e deeysuun sun numa duuti jechuu beekan doktartichi sun yoo namaa wallolee ilma namaati cafaqamee ciisu jiraate doktarti deeysuun sun numa duuti beekan biyya akkasiiti biyya jetteetti hin daadatte deeyse Itoophiyaan aduwaa maarree moote Ingiliz moote Xaaliyaan moote miitirkishoo moote biyya akkasii biyya jettee daadatta biyya yoo doktartichi tokko du'e bakka ati namni kun dilli kun hundi doktarri hin jiru bakka ani dhumaa jechuudha
specialisti marre barreessa riverii jammoo maal jensan waan takka tan makiinaa keessa kaane osoo makiinaan ceetuuni garaan galtee duutee siin jedha sigale biyya tan amma as hospitaala jira la bakka nan jiru tan ajjata lama naayichi khagaraasi baqaysuus asuma keessa jira khasidalchiisuus asuma keessa jira sigale khawaa hunda sii godhu asuma keessa jira jechuudha yoo tokkon jiraanne sedduu tarree galee tattaa'u jira jechuudha baay'ata kana dhabaniiti hin dhabne baay'ata ma Ameerikaan baaftee ummata siitiin tajaajiltu kana Itoophiyaan dhabdeeti no gargaarsa addunyaan kennaafii jirti ni qaban waan doktora khudaniin qaxaran tokkoon qaxaraniiti waan sagalii sanii fi nyaatanii jechuudha garaan guddaan kaabinee kun maallaqaan akka guddate malee lafaa miti jechuudha biyya silaa heeraa fi seera qabdu biyya silaa wal dhageettii qabdu biyya silaa hayyuun geggeeffamtu zoo taate wanni kun hundi gartee seera qabatti jechuudha seera qabatti jechuudha bar biyya doktora fuudhanii itti gaafatamaa waajjira misooma qonnaa godhan doktortichi kun wanni barate bar garaa nama baqaysuudha memmadachii tana gara baqaysuudha qamoo misooma qonnaa ugite qamadii tana baqaysuudha qamoo boqqolloo baqaysuudha qamoo bishinga baqaysuudha itti gaafatamaa nama misooma qonnaa barate fidaniiti itti gaafatamaa fayyaa godhan mee akka ummata kana qotuu fi itti gaafatamaa fayyaa godhammoo sigale biyya kasiiti keessa jirra jechuudha kana hunda sirreessuuf hayyoota barbaachisa isin nu barbaachisa wal dura dhaabbachuun keessan isin hin barbaachisu kana hunda sirreessuudhaaf gartee dalagaadha tunundi tana hunda dalagaa isin uumnaa jechuudha biyya akkasii waan taateef dalagaan lafa guuttee jirti sigale wanni ma waan takkarra wal loltan waan takkarra wal dura dhaabbattan maali wal dura dhaabbattan hin jirtu adeeru sigale guuttee jirti dalagaan guuttee jirti saniifu dandeettii rabbi tokko kennee tokko ol kaasee tokko gabbuusuun dalagaatii ya rabbi hay wanni itti OPDO fi Oromoo wal fixu jira maali mee asumarraa yaada akka abaawoon tunumaa isiniin goone akka abaawoo jaalattan kana maanun jaalannee jechuun wanni OPDO yaa'ii godhaa ooltu shookul naman urgeessure xiiba dibaa rabbi bira abaawos rabbi xiiba dibe jaawaris rabbi xiiba dibe xiiba san rabbi nu haadibu sheek abbutarraa eegalee jaa du'aayi amiin jennee firraa eegallu sigale garuu xiiba dibamuudhaaf gartee akka jaawari taa'ee haaseetiin nama wanta goosisaa ji'ee gartee if wanta poozishina kiyya irratti yaa rabbi jaalala ummata kiyyaa dhageettii ummata kiyya bira naa kenni jee du'aayi godhachuun qabaa jechuudha amma karaa makiinarra ciisee yaa rabbi makiinaa tananarraa qabi yooniin jee dilii bar hay makiinaa shaniin fiigu jirtu tana yaa rabbi gaanarraa qabi yooniin karaa walakkaa ciisee jee dhoorkaadhaaf hay dandeettii rabbi siin kennin yoo rabbitti hadhatte garte hay adeero tungingilchaan bishaan waraabu jamti malee du'aayin jamtu jechuudha saniifu hayyoonni keenya waliin dhaabbachuu qabdan wanni piippiin barbaaddu tana akka nuti Dr. Saggaayee dalagaa godhan akka Dr. Saggaayee Araarsaa Jaawar dalagaa godhatu san abadan Dr. Saggaayeenis obboleessa keenya Jaawaris obboleessa keenya hayyoota keenya isaan hundinuu ilmaan keenya poozishinni isaanii garuu wal dhabaa jechuudha hojiin isaanii wal dhabdii jechuudha ammaasiin namni kun walirra fudhatama qabaa jechuudha fudhatama saniis walii kabajuu beekamtii walii kennuu barachuu qabnaa jechuudha ammarra sigale ammaan Jaawar caalaan fudhatama qabaa sigale maarree caalaan fudhatama qabaa yoo gaarii miti sigale fudhatama Jaawar qabu kana fayyadamee garuu maaliin godhuu danda'a bu'aaniin an saba kiyyaa buusuu danda'u maali yoo kan sabaa deemtu taate sigale bar Jaawar jaalatamee mi Jaawarii wajji dhaabbatteetu waan feete godhuu dandeessa ummanni ijuma Jaawarii ilaaluu saniin silaalaa jechuudha yoo isa dura dhaabbattee ija diinaatiin silaalaa jechuudha dura dhaabbachuun sin bara jira kottu baleessa walgahii wajji godhi tabadhu ajandaa kee uffadhotiis diiguu barbaaddaami usii isaa wajji taa'ii buna dhugii tabadhu hofli diigi deemi
maal goota achi qabattee maayikii qabattee ganda keessa fiita sigale diigi amma deeggartoonni jaawarundi osoon sin jaalanne jaawaruun diiguu barbaade janis wajji diigutti oolanii jechuudha akkatti waa dalaydan hin beeytan sigale akkatti waa dalaydan hin beeytan sheekaa butaan dhageeffatan rakkoon teessun guddoon tanaa bara sigale saniifu awwanni isin karadhu wanni isin hinjuu diinni keenya ammatti walirratti osoon hin taane abiyyi jechuudha qabsoo oromoo hatee harree aangootti hire harree akkasaa aangootti hire sigale arra oromoo irra baachuu jiru ummata keenya buqqisu jiru ummata keenya gidirsu jiru dhiira gudeechisu jiru sigale ummata keenya gartee abbootii gadaa karrayyuu sagalee taa'aafi abbootii gadaa karrayyuu ammaas lammaffaa fuudhanii bakka buusan dhabne shanee galchaa shanee fiduu diddanii sigale shanee fiduu diddanii jedhanii abbootii gadaa karrayyuu karaa hubchiisan dhaban osoon abbootiin gadaa xiqqaachaa jirtu ilmaan birandeetiin saree rabbi gartee hiree oromoo harka kaayee kanaan osoon gartee oromoon akka xiqqaachaa jirtu arra nuti asii wal dura dhaabbachuun gartee dhiiga abbootii gadaa sanirra dhaabbachuu jedhamti sigale dhugaan isin himan marroo dura dhaabbachuun jaawar dura dhaabbachuun gartee ammatti dhiiga gartee abbootii gadaa maaliif gartee gumaan abbootii gadaa kadhume baha kadhabame maa barbaadama hacaaluun du'e maaliif gumaan isaa baha abdu jabbaar hussein maa baha maammas ta'e ka hararge qalamee waraabeysi nyaate gumaan isaa maaliif barbaadama ja'aniiti sigale dhugaan oromoon akkamiin wal taatee dhugaasii barbaaddatti wal ta'uun qabdu warra juutu waan akkanaa oofaa jechuudha hayyootaas ta'ee hayyittiis ta'ee sigale gootaas ta'ee gootittiis ta'ee yeroo ammatti namni piippii dhiisee wal dura dhaabbatu diina oromooti an dhugaan siimi piippii nu caalaa namni isibu irra deddeebuu taati gatii nuti piippii kafallee akka quraana beeytan akka baayibila beeytanii beeytan wanni kun waan xaaharamaatii mi taguuga diddibboo yoo dhiqanillee hin xaaharamtu jette oromoon diddibboo piippii jechuun keessatti piippiin ammaas paartii miti qaallichuma kana fi ergamtoota isaa keessattuu Shimallis Abdiisaa namni nama fixaa jiru namni nama xaragaa jiru namni nama buqqisaa jiru namni oromiyaa keessatti abbootii gadaa rashansiisaa jiru dhabamsiisaa jiru hayyoota keenya xiqqeessiisaa jiru Shimallis Abdiisaatii jechuudha sigale isa fayyadameeti qaallichi nama xaraysiisaa jira jechuudha saniifuu ummanni keenya beeytonni keenya hayyoonni keenya waliin dhaabbadhaa malee wal duran dhaabbatina abbootii gadaa karrayyuu tan dhabamsiisanii fi sagalee taha I don't know ummata san wallee warqichi jalatti harkaniin se mandarri hattuu godhi mandarri hattuu wallee karrayyuu san keessatti warqi harkaniin se ummata karrayyuu guutuu dhabamsiisuu barbaadan na fakkaate abbootii gadaa kaan guutuu fixaniiti namni itti dubbatu hin jiru silaa'u namni dhiiga fi baafatu hin jiru eegaa harkan tajirtullee kunoo dhabamsiisan ammaas saniifu abbootii gadaa saniifillee sagalee taha raayyaa ittisa biyyallee sagalee taha dhageeffadha dandeeysan gargaaraa dhuunfalleedhaan nama beeytan gargaaraa sigale woboo fi isaan akkatti walitti dhufan akkaataatti qabsoo saba kanatti isaan jooyin ida'amuu danda'an irratti hojjedhaa beeytonni qabaattonni hundi keessanu waliin haa dhaabbannu wal duran dhaabbannu diinani moona insha Allah dandeeytii rabbiitiin ni bilisoomnaan jaa nagaan naa jiraadha.